Hai, ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Taaddalootu bakkam jirtu nagaa keessanii nageenya Rabbii bakkuma jirtaniin hunduma keessaniifuu haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanidha. Warri chaanaala kootiif haaraa taatanii subscribe, like, share gochuudhaan na hordofaan isiniin innaa har'aa maalaan qabadhee dhufee seetanii akkaataa itti farsoo naqachuu dandeenyu ayyaanis dhufee jira. Akkaataa itti farsoo shaayii naqannu jechuudha. Shaayii irraa osoo biqilaa geeshoo homaa tokko hin qabaatiin jechuudha. As sukkaara kanaa fi burtukaana irraa kan hojjetamu jechuudha. Farsoo shaayii jedhama walumaa galatti. Naa abbaan barbaade kan dhuguu danda'udha jechuudha. Burtukaana, shaayii fi cimmaqii anaanaasiidha kuni. Anaanaasii kana warri argattanii gosa burtukaana kana dheedhisaa jechuudha. Dheedhisaas argannaan ni ta'anii mummurtaniitu akkuma burtukaanaatti keessa gootu. Yoo san arganne garuu cimmaaqeessa kinoo kana jechuudha. Ni qopheeffattu cimmaaqii juusisaa jechuudha walumaa galatti. Kaza shaayiidha. Shaayii immoo shaayii diimaa kan warri harabootaa dhugan sun taane normaali shaayii kuno kan akka kana qopheeffattu jechuudha. Anamma shaayii diimaa qopheeffadheen hin jira. Shaayii kana firee sadii ani isin garuu amma barbaadan keessa gochuu ni dandeessanii 4-5 godhachuu ni dandeessan. Ani garuu fireen sadii naga'aa jechuudha. Kun sadaan kuni as immoo maaltu jira? Irshootu jira. Irshoo daabbooti kuni kan daabboon timbukaa'udha. Innaa kanarra maankaa tokkotti godhannaa jechuudha. Asi sukkaaratu jira. Sukkaara kanarraas itti goonaa. Bishaanis kunoo qopheeffadheen hin jira hundumayyuu jechuudha. Kan itti nuti naqnu kanattidha. Asuma warri farsoo naquu barbaadan egaa laaskitiin hin ta'u shakilaa yoo ta'e malee gosa kan kiyyaa xaarmuzii kana yoo ta'e malee laaskitii taanaan sin jalaa dhohaa jechuudha. Innaa asumaan immoo shaayii kana xiqqoo shinanoo isaaniin qodaatti naqee nan danfisa. Maaliif seetanii ani qoxxobaafidha. Akkanatti takattaksisee yoon itti naqadhe naaf diimatasii bakka bareeda ta'a jechuudha. Innaa qodaa kanatti naqee xiqqoo nan takattaksifadha. Baay'eessu osoo hin taane bakka hin danfistanii ani akka naa diimessuuf akkanatti danfiseen hin jira jechuudha. Firee sadanicha kunoo akkanatti diimatee jira. Hanga shaayiin koonaa qoruutti immoo ani burtukaana kanan soqadhaa jechuudha. Burtukaana kanan soqadhaa. Burtukaana kiyya soqee mummuree walitti deebinaa jechuudha. Kinoo akkanatti mummuree soqee bareechee qopheeffadheen hin jira. Kunoo bishaan isaas keessaa naa yaa'ee bareedee innaa namatti tolandee akkanatti sinin jedha. Achi amma maal goona irshoo kana maankaa tokkotti hin godhanna. Irshoo kana maankaa tokkotti godhanna. Irshoo kinoo akkuma argaa jirtan irshoo shoorbaa maankaa tokko jechuudha. Itti godhadheen jira. Sin akka qodaa keessanittidha. Akka baay'ina hojjetattanitti itti godhachuu ni dandeessanii. Achi immoo sukkaara kana immoo maankaa kana 10 jechuudha. Maankaa kana 10 ittiin godhadha jechuudha. Maankaa 10. Maankaa 10 kinootti godhadheen hin jira. Isinii akka baay'ina mi'a keessanittidha jechuudha. Miini keessan qodaan isinitti naqattan yoo guddaa ta'ate isaa walitti godhachuu dandeessu jechuudha. Kan koo garuu qodaan koo kunoo kanadha waan ta'eef maankaan 10 naga'a. Yoo naa mi'aawu baate immoo ittiin dabaladhaan ilaalanii jechuudha. Isinis akkasumatti warri qabdan immoo osoo damma maankaa 2tti godhattanii baay'ee bareedaadha. Maankaa 2 dammas osoo itti gootanii baay'ee mi'aa jechuudha.
biqilaa fi geeshoo waan hin qabneef amantaa kamiyyuu warri hordoftan dhuguu ni dandeessu. Yeroo isin barbaachisetti akkanatti walitti nannaxxanii guyyaa 2 bulchitanii jechuudha. Akkasitti ni ta'a jechuudha. Baay'ee bareedaadha, nama gubuu qabbanaadha, nama macheessu. Kan inni hojjetamu kanumarraayyee waan ta'eef jechuudha. Amma kinoo cimaaqii koo asitti gadi hin cammaqee waliin ilaallu sinin jedha. Waanuma mana keessatti midhaan sukoo qixxaan tolchaa biqilaan itti naqaa maal osoo hin jenne bakka farsoodhuma dhugnaa jechuudha naa bahu. Inni amma akkanatti irshoo fi sukkaaraa fi juusii sana akkanatti kinoo waliin sochoofadhaa jechuudha. Asumaan egaa warri akkuma dura sinin jedhe warri naquu barbaadan akkuma farsoo biyyaa osoo haalaandiitti naqne akkami haalaandii sana keessatti danfee ni dho'a. Kanaaf haalaandiitti hin ta'u warri naquu barbaadan jechuudha. Akkana shakila akkanaatti yoo ta'e malee haalaandiitti hin ta'u jechuudha. Waan laaskitiitti hin ta'u ni sin jalaa dho'a jechuudha. Amma shaayii isaan danfise sana bishaan qorraa kanatti gadi naqadha akka inni naaf qorruufidha. Asitti kan naqadhe argitanii shaayii fireen sadan sun akkatti naa deemate inni iyyuu mataa isaatiin farsoo fakkaate na akkasitti qophaa'ee jira. Amma immoo burtukaana kanan isumatti gadi naqee xiqqoonan sukkuumaanii burtukaana kanan itti naqee nan sukkuuma. Maaliif bishaan isaa akka gaditti naaf coccoobuuf nani sukkuumaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan ilaala baay'ee bareedaadha. Inni iyyuu mataa isaatiin qixxaa farsoo tokko ta'ee jira kun argitanii. Innaa bishaan itti naqadha jechuudha. Amma bishaan itti naqadha. Kun akkuma argaa jirtanii. Akkanatti itti naqxanii sirriitti sochoofattanii bishaan itti dabaladha. Naaf hin geenye. Innaa bishaan keessan fidanii itti guuttuu jechuudha amma. Akkanadha bakka. Amma wanta baay'ee waan natti goonu wanti biraa waan hin qabneef kun akkasitti ni ba'a. Farsoon kun guyyaa 2 keessatti kan qaqqabudha. Guyyaa 2 jechuun amma fakkeenyaaf ani sanbataaf an barbaada yoon ta'e amusii naqee qidaamee nana xallala sinan agarsiisa. Sanbata dhugamaa jechuudha. Guyyaa 2 booda qarrareetan qodaa koo dhiqee kanumatti gad deebisee kaa'uu nan danda'a. Sanaan booda immoo guyyaa 2taatti in dhugamaa jechuudha. Akkasittiin qaqqaba. Amma kaddanii guyyaa 2 booda immoo walitti deebine ilaalla. Amma kinoo osuma akkuma argaa jirtan kun harkuma koo irratti danfuutti jira argitanii. Kinoo danfaa jira. Baay'ee namatti tola. Ilaalaa kinoo danfaa jira. Amma akkatti ilaaltan shaayii fi burtukaana bichaarraa waan hojjetameen fakkaatu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Inni xajjii fi ni beektu ta'aati akkas fakkaata. Amma akkanatti ni qadaaddanna. Annan qadaadadhaa xiqqoo. Qadaan isaa waan hin taphaqneef feestaalittiin godhadhee taane nan qadaada kinoo akkuma argaa jirtan danfaa jirra. Farsoo bareedaa ta'a jechuudha. Farsoon isaa farsoo elanyaadha. Asumaan koottaa dhugaa affeeramtanittu. Isinin jedha. Kinoo daqiiquma xiqqoo keessatti ammayyuu naa danfee jira jechuudha. Amma guyyaa 2 akkanatti haffanamee guyyaa 3ffaa ni qarrarama. Amma qarraruu isaatiif walitti deebinee jirra sinin jedha. Kinoo akkanadha gaafa lammataatti dhaqxanii ilaaltan kunoo akkasitti isin eegaa jechuudha. Kinoo danfeetee ofuma isaatii gafataa isaas kunoo burtukaana namni isaa ofirratti ol darbatee jira. Innaa kinoo farsoo fakkaatanii nu godhachuudhaaf fooliin isaas baay'ee namatti tola. Farsoo fakkaata bakka akkuma farsooti fooliin isaallee. Amma yoo barbaaddan isin yeroo qodaa biraa yoo qabaattan qodaa biraattis qarraruu dandeessu. Ani garuu
jookii kana lamaanitti naqee qodaa koo dhiqadhee dhufaa jechuudha. Ammas lamaanitti naqadha. Isuma dhiqee isumatti gad deebisanii. Isin garuu akka barbaadan gochuu dandeessu. Akkasinitti toletti qarraruu dandeessu jechuudha mana keessan keessatti. Anamma qarraree qodaa kiyya dhiqadhee walitti deebinaani. Kana akkuma argaa jirtan qodaa koos dhiqadhee qopheeffadheen jira. Asuma keessaa garagalchee asuma dhiqeen jira. Farsoon kiyya kun akkana fakkaata. Farsoon ma fakkaata jookii keessatti jechuudha akkuma argaa jirtanii. Amma asumatti gadi deebisee tan qarraraa jechuudha. Ammoo nan qarraraa asumatti gadi deebisee. Akkuma argaa jirtanitti nan qarraraa. Yeroo qarrattan egaa nama barbaachisa. Kaameramaan kunis baay'ee tokko nama rakkisa dhiifaanaaf godha jecha qarraree xumuree walitti kaameraan kunis naaf ta'uu deddeena rakkisa. Haala kanaatiin qarraradha jechuudhaani. Ayyaanni Faasigaas dhufaa jira. Warra hojjetachuu barbaadanii ayyaana kamuma irratti iyyuu warri mana madaamii keessa jirtan madaamiin keessan siniif eeyyamti yoo ta'ate mana madaamiin siniif hin eeyyamnetti garuu rakkisaadha. Yoo madaamiin keessan siniif eeyyamti ta'ate akkanatti farsoo keessan naqachuu ni dandeessu. Haala kanaatiin farsoo biyyaa gara maatii keessanii yaadattanii jechuudha. Yeroo kana antini jettan jechuudha dhugaa rabbiiti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Gara biyyaa isin yaachisu maaliif fooliin mana keessatti illee bakka ayyaana sinitti jedha bakka ayyaana natti jedhaan iddan kana hojjechuu jammaree baay'ee natti tola naani ayyaanni dhufu jechuudha. Gara biyyaa si yaadaddu dhugaa dubbachuuf isinin jedha. Innaa akkanatti bakka gara biyyaa suutoo galee kun baay'ee faayidaa guddaa nuuf qabaanii. Waan biraan qabu shaayii dhumarraa waan hojjetamu biyyattis galtanii hojjechuun ni danda'ama isinin jedha. Haala kanaatiin naqannee amma kanaan booda guyyaa tokko bulaa jechuudha. Guyyaa tokko bulee ni dhugamaani. Haala kanaatiin qarraradhee qopheeffannee farsoo naqannee jechuudha. Kun rootoo tokko farsoon nam'ee jiraan isinin jedha. Koottaa dhugaa yoo barbaaddanii. Haala kanaatiin isinin jedha. Akkanatti farsoo keessan farsoo shaayii haala salphaa ta'een naqachuu ni dandeessanii. Kun akkuma argaa jirtanii akkanatti kinoola naqitanii waan inni fakkaatu baay'ee namatti tola. Koottaa dhugaa isinin jedheera. Innaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib laayik gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan isinin jedha. Galatoomaa waan hanga dhumaatti daawwattaniif.